Tole daawwattoonni baadiyyaatu akkam jirtu baga gara viidiyoo kanaatti dhuftanii har'a immoo viidiyoo addaa tokkoon deebinee dhufne irraa viidiyoon har'a ilaallu immoo akkamitti faayila nu jalaa bade koompitara keenya irraa argachuu dandeenya deebisnee kan jedhudha. Faayilli bade haala garaagaraatiin baduu danda'a. Fakkeenyaaf koompitara keenya irraa beeknee dileet gochuu dandeenya, osoo hin beekin dileet gochuu dandeenya. Seevili dileet yoo goone yookaan immoo normaal dileet jechuun faayilli keenya koompitara keenya irraan baduu riisaayikil bin waan jedhu keessa ta'a. Dhaqnee achirraa riistoor gochuu ni dandeenya. Garuu faayilonni tokko tokko permanently koompitara keenya irraa baduu ni malu. Fakkeenyaaf osoo hin beekin permanently delete gochuu dandeenya yookaan immoo yeroo windoo keenya formaat goonu faayilonni akkuma jiraniin guutumaan guutuutti koompitara keenya irraa baduu ni danda'u. Faayilota akkasii akkamitti deebisuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Mee gara viidiyootti haasochoonu. Faayilota nu jalaa badandeeffachuudhaaf dursa faayil recovery kan nuuf godhu applicationii tokko fe'achuu danda'uu qabna. Innis recover jedhama. Kana nama isinitti himuuf deemu. Recover kana eessa arganna warra jettaniif immoo akka bitaa isinitti hin galle descriptionii keessa gad bu'uudhaan bakka kana download godhachuu ni dandeessu. Descriptionii keessa gad buutanii yoo ilaaltan inni kun Telegram channel keenya isinii bana. Telegram channel yookaan immoo channel baadiyyaatu bisa Telegram irra jiru isinii bana jechaadha. Sana booda dhaqxanii achi keessaa download godhachuu barbaachisa. Kanaaf Telegram account qofa qabaachuu sin barbaachisa. San booda gara gruupii keenya yookaan channel keenya join gootanii achi booda bakka sana download godhattu. Description kana yoo tuttan bakkuma applicationii jiru isin geessaa jechuudha. Warri koompitara irra jirtan immoo koompitara keessan irratti Telegramii fe'achuun isin barbaachisa. Telegramii akkamitti koompitara irratti feena kan jedhu yoo beekuu barbaadan commentii jala nuu kaa isiniin jenna. Warri haarofti subscribe gochaan waliin tura. Warri immoo kana dura subscribe gootan video kana like gochuu hin dagatina. Mee akkamitti feena? Applicationicha erga buufattaniin booda as biratti fakkeenyaaf ani kinoo buufadheen jira. Applicationii kana erga buufattan booda callistanii mabantu yookaan double click yeroo lama irratti cuqaastanii yookaan right click open jettanii jechuudha. Sana booda user control access isinii fida. Isa sana yes jettuuni itti aansee kan dhufu akkamitti akka install goonuudha jechaadha. Sanaaf recover install gochuuf jirra jechuudha. So recover version 1.53 dha ammaaf kan achirra isinii kaa'e. So install jettuun callistaniituma sana booda install gochuutti jira jechuudha. Install godhee akkuma xumureen immoo waan itti aanu isinitti agarsiisa. Sana booda iddoo kanatti as bira dhuftu asitti tutorialii isinii kennaa jira yookaan immoo akkamitti akka faayila recover gootanii sanaaf as biratti nuti maal goona view release ka jedhu kana irraa dhiisneetuma run recover jennaanii jechaadha. Sana booda akka isin faayila itti argattan isinitti himuuf deemaa jechaadha. Wizardii tokko isinii fida. Amma afani faayilota na jalaa babbadan tokkotu jiru jechuudha. Bakka isaa kanan beeku jiraachuu mala, bakka isaa kan hin beekne jiraachuu mala. Faayilota sana akkamitti arganna kan jedhutti yaadeemnu. Kanaaf wizardiin kun akkuma dhufeen next jettuuni faayilota akkamitti isinii jalaa bade kan jedhu yookaan immoo faayila akkamii barbaaddu kan jedhu asitti filachuun barbaachisaadha jechuudha. All faayiloo jettaniin viidiyoo haa ta'u, image haa ta'u, muuziqaa haa ta'u, viidiyoo yookaan faayilota compressed ta'an haa ta'u, faayilota garaagaraa wal keessa kan jiran bakka sana barbaadaa jechaadha. Amma afani kan hin barbaadu viidiyoodha. Viidiyoon barbaadaa jechaadhaan. Viidiyoon eessaa akkana jalaa bade immoo ittan hima. Next jennaani sana booda bakka viidiyoon sun irraa bade isin filachiisa. Eessaa bade viidiyoon sun kan jedhudha. Yoo hin beekne I am not sure jettuuni bakka storagein keessan jiru hunda keessa deemee barbaadaa jechaadha. Kun immoo yeroo nurraa fudhata baay'ee yeroo gubaa jechuudha. Garuu specifically bakka san ni beektu taanaan bakka itti himuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf anammaaf in specific location jedheen bakka na irraa na jalaa bade itti himaa jechaadha. Browse jechuudhaan. Fakkeenyaaf anammaaf desktop irraa na jalaa badanii desktop irra faayilota kana dura turanii na jalaa badan yoo jiraatan naaf barbaadaa jechaadha. Okay jedheen baha yoo bakka biraas ta'e bakka sana sirriitti itti himuu qabdu jechuudha. Sana booda next jettuun. Asitti immoo wanti isin barbaachisu waan hundaa filattaniif jirtu waan ta'eef bakka kana sirriitti akka inni barbaadu yoo barbaadan yookaan immoo odoo starting jedhin jechuudha. Enable deep scan jettuun. Deep scan jechuun sirriitti gadi bu'ee akka inni barbaaduuf jechuudha. Sana booda ishee kana tick erga gootanii booda start jettuuni jechuudha. Amma steppii sadiitu jira. Steppiin sadan kun faayila isin filattan video desktop irra anammaaf akkasittan filadhe jechuudha. Bakka isin filattan sana barbaade isinii fida jechuudha. Faayilonni dhufan kun immoo amala sadii kan qabantu dhufa jechuudha. Walumaa galatti amala sadii yoo jennu faayilota recover ta'uu danda'an yookaan immoo bakka isaaniitti deebi'uu danda'an faayilota warningiidhaan recover ta'an yookaan immoo
hammi tokko recover ta'eeti hammi hafe immoo damage ta'a jechuudha. Inni dhuma faayila guutumaan guutuutti recover ta'uu hin dandeenye yookaan damage kan ta'edha jechuudha. Sanaaf faayilota san sadaniyyuu yoo jiraate barbaadee kan isinii fidu ta'a. Haala kanaan recover goonaa jechuudha. Step ittaan immoo yeroon inni fudhatu baay'ee dheeraa waan ta'eef obsaan eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Hamma inni xumuree faayilota kanaan argee jedhee isinii listi godhutti jechuudha. Sanaaf walumaan teenya kan ilaallu ta'a jechuudha. Hamma ammaatti persentii 18 irra gaheera. Faayilota hammana argadha jedha. Egaa faayilota hammanaa kana keessaa kamtu recover ta'a kan jedhu ulfaachuu malaa jechaadha. Egaa obsa guddaa barbaada. Baay'ee turuu mala yeroo tokko akkatuma faayila isin barbaadan san irratti fi akkasumas bakka faayilichi jiru irratti hundaa'ee jechuudha. Tole akkuma argitan steepii lammataa hojjechaa jira. Analyzing damage jedha. Warra damage ta'an analyze gochaa jira, adda babbaasaa jira jechuudha. Kanaaf faayilota as biratti listi ta'antu jira. Faayilota san keessaa iddoo kanatti bifa magariisa yookaan kalarii magariisa kan qabutu jira. Warri kalarii magariisa qaban sun guutumaan guutuutti recover ta'uu ni danda'u. Sana booda iddoo itti recover gootan filattuu fi ni xumurtuu jechuudha haala sanaan. Warri immoo diimaa fi boora ta'an jiru. Diimaan guutumaan guutuutti deebi'uu hin danda'u. Damage ta'eera jechaadha. Warri immoo boora yookaan keelloo qaban gamisaan deebi'uu ni danda'u waan ta'eef haala sanaan yaaluu ni dandeessu. Viidiyoo kanarratti yaada biraa qabaattan koomentii jala nuuf kaa'aa. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Yeroo biraa wal agarra.